maal jeeseetan jaddaal hamzaan nabiyyoonni rabbii quraana ni dogoggoraniin beekanii yerooniifin ani rabbiin roota jaddaal hamzaa akkaanii fi isa deebisuuf na erge gizeeniif hin isiniin jedhu laal ayata quraana ragaan isiniif fide jechuudha. Rabbiin akkana jaa suuratul baqaraa ayata 250 takkarratti walawlaa daf'u llaahi nnaasa ba'dahum biba'din lafasadatil ardu walaakinna allaha dhuu fadlin ala alcaalamiin jaa rabbiin. سنيفي نبيوت ربي خربين قرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق خربين جين كاري دوبسي ما كاربي قدتشا عالم خنا أومي إسا أومي وهند أومي خنا اللال ما كاربي خنا كاري خربين جي كلام ربي تيجون اتياس وقدر ربي تين ما كاربي تين نما كارو خان بيكم سي دنديتي ربي تين كيسا سيني يجو أكمل قرآن ربي خسم يدو فجلس يادا ilmi namaa waggaa quraana qaroo abbaan feete ni dogoggora. Anaa miti sahaabaa fi nabiyyoonni ni dogoggoran. Anaa miti sahaabaa fi nabiyyoonni ni dogoggoran. Hadiisa ergamaa kiyya xiqqeessu tokkoon fudhadhu. Kana ammoo nu wajji fudhadhuu jaan eenyu firqaan ahlu sunna wal jamaa jaamtu an maali? Falyumlil waliyyu wastashhidu fa'in lam yakunuu رجالي فإن لم يكونا رجال لم يكونا رجلين أني إرجاع زين جواهين بوا صنتاني أكربين نو أجيء جرو قرآن خيستي تكو غني تكون أكك أبو يجرو ربين قرآن خيست دبته جرا ماليني يونيف مال تهيك أبا فايدان سنو مالي نوروت أكم ور ربين غري ساني غرين كوسون أكم لال أكنا جتون ولولا دفع الله الناس أصو ربين نما خنا قرتي من نما أبو باتي يجو نما خنا نما أبو باتي بعضهم ببعض غري إساني غري دا يوربين أبو باتي يجو دا لفسدت الأرض دچينتم بدي سنجاب الربين ولكن الله ربين أمو ذو فضل على العالمين يجون فضل إسات الدنيا تناف أرجو ميجرا ربنا أرجو ما رأيت الدنيا تناف فضل إسات أما مالتو إسنيجا لقا بكتنا لا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض خناف جتشا ربنا أني أمة ججلا دتشي باللي سلوف يجو أمنتي إسلاما أمنتي بليني لما دنيا تناف وردوف والروتا فالا ديم وراف قرتي من نما جلي سوراف يو خاخرا نما ماي سوراف يو خين كونفيس نما غرو راف يچودا سمو نما بيرون وش غرو بربادني نما ولففكي سو فدان كانا ور نما جلي سو بربادان كانا مال غودا غري ساني غريني قبوان جيفيچا اكانا نسان قبو في ربنا اجيجي جيرچ قران خيست خنافو قبار ربين ورسان قبو جبدو ديچو سنيفو قبانا جدل قبو جبدو ديچو اكو مارغيتن نموتو وغشني اوليف اسين غوبي اسين چنقاتوري nama dooyirii galee gartee bishingaatu jiru kaafire callee softu jiru jiddu darbee akka namni shoobdoodhaan tumu godheetin jira jechuudha. Nama saaxilu hin beekamu, nama sodaachisu hin beekamu, personal attack life nama irragges attack godhee jechuudha nama rabbii saaxilu nama rabbii gabbaru saaxilu kan nabiyyiin keenya kana jan sallallahu alaihi wasallam man satara musliman satara Allah fi dunya wal akhirah nama muslimaa tokko namni satare rabbiin addunyaa fi akhiratti isa satara kan rasuulli jedhan nama akkasi saaxilee nama sodaachisu sani ani leenci keessa dhufee quduraa rabbiitiin isin jiddu darbee kun akka ijoollee xixiqqootti too'is godhatanii taphatuun jirtanii jechuudha. Hagan takka quduraa rabbii qaba jechuudha. Hagan takka rabbiin quduraa namaa kenna jechuudha. Maalirra yoo dhaabbatte dhugarra yoo dhaabbatte quraana rabbiirra yoo dhaabbatte jechuudha. Kanaaf jecha uummata kana dura dhaabbannaa godhuu qabdan. Maal jeeseetan jaddaal hamzaan nabiyyoonni rabbii quraana ni dogoggoranii beekanii akkasuma sahaabonni rabbiin beekanii ni dogoggoranii akkasuma anillee yoon dogoggore waan sahabaa fi nabiyyoonni dogoggoraniif rakkoon qabu isiniin jee deebi'ee ammoo faallaa sanii yoo namni muslimaa tokko osoo quraana qara'u dogoggore viidiyoodhaan editing irra godhamee irra deddeebifameeti way laalaa baruu quraana dubbisuun beeku laalaa jee irra duulamee irratti leellifamee nashiidaan irra baafamee jechuudha. Saayikooti jedhamu fi beek saayikoo warra quraana jaalalarraa akkanatti osoo qaraanii jallisanii san dhahuu barbaadanii beek ifi ammoo gizee fi caccabsan nabiyyoota caccabsaa rakkoon qabdu tan namni biraa caccabsu akkamin rakkoo taati tingi godha waan hin annisanii haasa'utan ifumaaf ammoo deebi'ee ammaas dubbii tana fashaleessitu. Dhageeffadhaa. Ilmi namaa waggaa quraana qaroo abbaan feete ni dogoggora. Anaa miti sahaabaa fi nabiyyoonni ni dogoggoran. Anaa miti sahaabaa fi nabiyyoonni ni dogoggoran. Dogoggoruu jechuun ammoo qur'aana wallaaluu jechuudha miti. Ummata jaalalaa malee jibbaa hin beekne wal nu hubanna bakka wal hubachuudha katabbiin.
harfii quraana samii dhuftee miti kan rakka qabdee wallaalaa isa godhuu barbaaddu. harfii quraana samii dhuftee miti kan rakka qabdee wallaalaa isa godhuu barbaaddu. إذا تبايعتم فعلوا فإنه وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. Akkuma isin dhageessan bakka kanatti nabiyyoota saabota namoonni quraana qaru hundaa dogoggora jedhe beekaa wallaalaa hundi isaanii ni dogoggoran jedhe deebi'eetu mo'aati qobooda immoo quraana rabbii hasamii bu'ee ta'e hayooniif dogoggoran wallaalaa ta'an jelaal quraana rabbii yoo dogoggoraan gartee jallistee beekaa jallistee harfii jallistee wallaalaa ta'uu ifumaaf ragaa bibbeechuu ammaas waa tokko dura nabiyyoota dogoggora saabota dogoggora rakkoon qabu saniif jecha humaatii miti yoon dogoggores deebi'ee ifuma ammaas dhageessan quraana rabbii samii bu'ee seetanii hayyoo dogoggoran namni wallaalaa ta'u nama akka hayyaa kanaa isa danda'e jechuudha isa jala tingii isaa olii fayyadamu jechuudha kappaasitii guddaa qabaachuu qabda jechuudha quraana rabbitti amantee ragaa fidattee irra deemuu qabda jechuudha namoota akkanaa kana quraana rabbii sabqatan lisaanii jecha wallaalaan taatu arrabni wal ni dogoggora garuu namni harfii arabii dubbisuu beeku quraana dubbisuu wallaalu yoo inni akka tasarra kutallee ifiif deebi'ee kaafata yoo yaadachiisee osoo ati itti namni irra deebi'ee yooteen ifiif irra deebi'ee sirreessee qaraa jechuudha namoonni akkanaa wallaalaan jaaban ammoo gizee nama biraa wallaalaa jaamuu sanii makaa irraa na haasofsiisuu jiru jechuudhaan sanii fi nabiyyoota rabbii harabbiin quraana اقرأ باسم ربك الذي خلق خربين جين قرأي دبسي مقا ربي قدتشا عالم خنا أومي إسا أومي واهند أومي خنا اللال مقا ربي خنا قرأي كلام ربي تيجون اتياسو قدر ربي تين مقا ربي تين نمك أروخان بيكم سي دنديتي ربي تين كيسا سيني يجو أكمي قرآن جلسة يا نبيوني ربي أكمي قرآن دقو قراني جلسة خجيب رسول توتر رخاي خجيب نبيوت الرخاي يجو tawa saabota hadis akka keenyaati haa jennu bakka nabiyyoota sanitti akka inni kuni kijiba nabiyyoota irra kaa'e ifa isinii galee jira jechuudha namni kun hanga nabiyyootaaniif qixxeessatti yoo fi dogoggore nabiyyoota dogoggora eessa nabiyyoonni quraana dogoggora hadiisa keessa isa jirti quraana keessa isa jirti ummata akkanaa kanaatiitu gaa beekaa isinitti tahee fuudhee dachiin isin qotachaa ture jechuudha amma ta'e for many years hay for long time hay yaada nama kanaanan dhufee laayibii nam kum lamarra salphise jechuudha quraanaan wal dorgomne ani allahu akbar maashaallah naan jaan isa qabanii sa'aa takka safa tokko qaree jechuudha safa tokko sa'aa takka osoo dogoggoro nama kana duube isin ammaan tana wayii beekaa beekumsa diinii qabaa jettanii warraa dhageeffattanii silaahis namoota dhiiraaf dhiira wal fudhata biyya faranjiitu namni waan inni sirrii dubbaturrumaa fudhata barsiisaa jiraami ni beektanii biyya faranjii keessa dhiiraaf dhiira wal fudhata dhufee si barsiise gaa dirqama biree teessee gaa waan inni si barsiise hanga si fayyadu duraanii fudhatta. Garuu ammoo waa hundan fudhatan. Kun jarri waan biraatii yaa'an jechuu adeeroo kiyya. Saniif jecha warra dachii balleessuu dhufe lafa saddatil arduu san garteemi nama dachii balleessuu dhufe sani anaatiitu difaarraa tahee bilisa baasee jechuudha. Kanaaf jecha akka tooyisi taphadhaan akka ijoollee supermarket irraa waan itti fidatanii lafarra shorrorsee taphatu suni taphadhaan walii. Dhugaan jiru isa kana jaalatanii jibbitaniis jarri kuni ummanni kun jaddaal kanarraa eegalii warri yaada akka isaa qabuus guutuun isaanii wallaaltota irraa dhumaati. Warra bakka irraa hijiba isinii fidan sanan jalaa isinii fidee bar yuutuub irra ni jira feesbuuk irratti gaddise. Saniif jecha amma booda bakka isaan irraa hijiban haadhoo waan hin fiduuf salphumatti ummata kana fashaleessuu dandeessan. Beekumsi waayii itti waan jiru quba qabaadha. Wayirraa dubbisaniiti isin dura dubbisa harkatan dubbisanii dhufanii bara akkasii isin jaan. Akkasii miti. Akkasii miti qabamtanii jirtan to'annoo Hamzaa Ibrahim jala jirtan biqiltuuratillaa ulul albaab ni beektan akka nama godhu laal eelee ibiddi jalan jirarra kaan nama waadaa jechuudha. Tana beektanii nagayaan hudduu teessan walitti qabattanii uummata irraa gattaa'uu qabdan. Duraanis personal life attack nama godhuudha malee haayoon teessan ta'ittiin beekamtan nama saaxilu malee dandeettii miti beekumsaa miti. Hamzaa Ibrahim laala akka bishaanirra qulqulluu silaa anafaa AI nu tolfachuun oolu waan na saaxilu. Bar waan narratti dalagin hin qabu AI nu tolfachuun oolu hunoo laala hudduu isaa laala oobroo isaa laal tana beeka jechuudha dubartoota meeqa kan islaamaan maqaa balleesse diqaalota dhalan jee warroota nuti beeknu abbootii qabeenya haadhotii qabeenya warroota biyya bulchan akkasuma warra biyya alaa imaamota masjidaa namoota meeqa jechuudha hudduu qullaa isaanii fide jechuudha viidiyoon sagalee isaanii akka waan gartee waan kana dalaguun suwaabaa jannata nama nayxutti mee muslimni Muslim kan ini godha al muslim akhul muslim osoo jennu muslimni ni saaxila ummata akkanaa kana gaa warra isin beekumsa qabe jee jala yaa'u isintu beeka jechuu filannaa keessani garuu
خراج لنا إفما يا جلا يريتني على يته في فتنة سنينجا ميدا كيف داوم نيجو دبي والخلاف تيجي دبي والدويت تايسا هدو دابر بكميك أول دابر يجي ما نساتو قرآن كنا قرأ إجزاء كتاب سينا بيوتا كتاب سينجا نبيوتا تقول سينجا أمة ربين كل كليس بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله step by step وهون سينا قرسيسنا تشوفوا أكفنة لقواراني أكسر دنا هذا تدرت هنا يجوا إلى قديش أكين أمة أسبه دتشي فساد نمبليسين تناقبدا أمتها ميك أبوتو في نما جلسوا تتفاتي دبي يجوا أما نما خدان سدي نم سدينغو نم نجلس وي أنا مبيخو مساعد سلام هذين خسيجلك قلي وانا تدقر تدقري لا ليجة شورة صفة شيء جزيني في حدود هبري دفيف فول الرس يجوك على يجو أفان الرس يجوك على بوفاتي ولي مري يجو أكسي أنا مساعد مسلمات يجو خا الدنيا أما مساعد يقرقريزو جرامي مساعد مسلمة خا نجيني إسلامنا يجو يجو خرابي كم ساتين نجيت